السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو كيف توتا كينيا وردوتا كينيا كبجمتوتا يوتيوبي ماتي يوتيوبي كينيا كم جرت لقى فيادا أكم لقاني بلاد أكم لقى جرتو هي كامي يادو مقبابا تكون يبسطو ديما سندورا أمو channel keenya bilisummaa media bilisummaa oromoo media kan jiru kana subscription nu godha cina dhaabbadha maatii keenya ta'a jechuun barbaada. Kan itti aanu si galtee waa'ee amma si galtee haala deemu jiru irratti yaada kanatti barbaada. Amma fakkeenyaaf warra bilisiginnaa kun yeroo ammaan tana juntaa si galtee akka malee balaaleffachaa jiran. Uummanni Oromootis haa ta'u akka si galtee dhaaba bilisummaa Oromootis akka Oromootis hundumaattuu nuti uummanni Oromoo waan si galtee TPLF nu goote uummanni Oromoo ni beeka. Genocide TPLF nu goote uummanni Oromoo si galtee ni beeka. Garuu genocide si galtee TPLF nurra gaggeessite san abbaan akka genocide TPLF gaafa biyya bulchaa turte nurra gaggeessite eenyuutu si galtee akka isaan nurra gaggeessaniif akka isaan nu ajjeesan akka isaan biyyaa nu baasan eenyu godhaa ture jennee yookaan laallu taate ifaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf qoonni si galtee hooggantoonni OPDO haadireen OPDO warri si galtee uummata Oromoo kan TPLF dura qabee ABO jechaa warri ajjeesisaa ture warri mootummaa Tigree san jala bitamee warri Oromoo ajjeesisaa ture warri deennati Tigreetiif Oromoo kannaa ture eenyu warra amma si galtee bilisiginnaa Oromiyaa warra ifiin jiru kana jechuudha. Warra kaleessa nama fixaa ture har'a si galtee bilisiginnaa Oromiyaa jedhee juntaa komatu jechuudha. Juntaa yeroo komatan isaanis warra waliin komatamu warri nama ajjeese uummata keenya warri nama ajjeese kaadiree OPDO fi OPDO kaleessa warri gaafa mallas duusan warri taaziyaa teessan malee ni adabamtu yaani nam meeqa sababa kanaan kan si galtee miidhaan irra ga'ee jira. Kanaaf seenaa kaleessaa yaadachuutu barbaachisa. Yeroo uummata Oromoo xiqqeessitanii yoo Oromoon si galtee qeeroon Oromoo dargaggeessi Oromoo aadaa ofii kan jabeessu taate yoo sabboonummaan si galtee Oromummaa ta'e eenyummaa yookaan irraa calaqqiftu taate kaleessa warri ABO'dha jedhee diinaaf nama kannaa ture eenyu OPDO'dha warra Oromoo bakka buuna jedhee Oromoodhaaf dhaabbanna jedhee kaleessa ijoollee Oromoo fixaa ture kanama Oromoo ajjeesisaa ture wayyaane kanama Oromoo biyyaa baasaa ture. Kan abbootii Oromoo yeroo abbootiin qabeenyaa tan Oromoo yeroo qabeenya xiqqoo harkatte ABO gargaarta jaanii warri saaxilee Tigreedhaaf kannee maakalaa Wizuwaay kana guuraa ture eenyu warri Tigreedhaaf ergama fudhatanii deennatii tanaan yeroo si galtee wal dhibdee fa'aa maallaqa abbootii qabeenyaa Oromoo kana fa'aa yeroo gaafattanii abbootiin qabeenyaa isin dura dhaabbatu. Yooniin angoolii sitti neenne jettanii abbootii qabeenya Oromoo ABO jettanii eenyu hiisaa ture? Eenyu ajjeesaa ture? Eenyu biyyaa baasaa ture? Eenyu? Kanaaf badiin isin kaleessa hojjettan warra kaleessi galtee badii hojjetee warra TPLF wajjin Oromoo fixaa ture warra saniitu arras si galtee bilisiginna jedhee arras deebi'ee Tigree tan akka Tigreen si galtee genocide Oromoo irra raawwatte akka kophaa isaaniitti isaan raawwatanii dubbachaa jirta. Abbaan Oromoo ficcisiise eenyu? Barati maqaa Oromoo qabattee jirti maqaa Oromootiin si galtee OPDO jettee ummata kee ficcisiisuu irratti haan biyyaa baasuu irratti ajjeesuu irratti kana godhaa turte. Kana godhaa turte dhugaa dubbachuudhaaf kana godhaa turteeti garuu OPDO'n Amaaraa kanan goone
ummata amaaraa biyyaa hin baafne ummata amaaraan ajjeesifne eenyummaa isaaniitiin sigaltee sababa sabboonummaa qofaaf oromoo amaarri akka dungoone ati garuu badii kaleessa dalaydanii beeyte Tigreen eenyu beeyte eenyu abaa'oo beeyte eenyu sabboonummaa qabdi beeyte eenyu diinaan uffannaa ture eenyu nu ajjeessaa ture arra as baatanii yeroo waliigalteen TPLF fi waboo jidduu godhamtu akka waan siigaltee saba kanaaf qabsooytanii saba kanaaf siigaltee waan gaggaarii dalagaa jirtanitti as baatanii lafa dhiittan ummanni oromoo isin beeka warri kalee nama fixaa ture eenyu warri nama ajjeessaa ture eenyu kanaa beeka arra gaarii taatanitti waliigalteen tun siigaltee akka waan waliigaltee ammallee Tigreen tun waraana bilisummaa oromoo kana qabattee akka ergamuu deemtutti akkasitti haasoytan arraan tana qabsoon bilisummaa oromootiif waraanni bilisummaa oromoolleen kakalee sanii miti bara PDO siigaltee yeroo TPLF jaartu booji'amtoota walitti qabdee jirti daddabiit keessatti Tigraay keessatti jaartee beek daddabiit keessatti jaarte warra booji'ame warri booji'ame kun sagantaa Tigreen biyyatti bulchuu deemtu qabattee warra deemaa warra akkasitti dhufe malee warra ummata kanaa qabsaawee dhufe arraan tan woboon bar warra ummata kanaa qabsaawe warra saba kana keessaa bee warra siigaltee qananii dhiisee barnoota isaanii maastara isaanii digrii isaanii fannisee ummata oromoo kana gabrummaa ummata oromoo kanaa jecha warra gaara seenee qabsaawaa jiru shuuf kana qabeenya oromoo eenyu dura deemee lafa oromoo gabbattuu lafa dhaaba qabdu eenyu saamsaa ture eenyu deennachi Tigree dura deemee lafa akkanaa jira waan akkanaa jira abbootiin qabeenya oromoo tana dhaaba akkana siigaltee bakka akkanaa tanaa fudhatanii jaanii eenyu saamsaa ture isin OPDOdha eenyu ka maqaa abaa'ootiin dargaggeessa keenya qeeroo teenya walitti qabee hidhaa ture eenyu dargaggoota 5,000 dhume san eenyutu ficcisiise eenyu harka keessaa qaba eenyu ka dura deemee siigaltee akka fixan godhe isin jechuudha arraan tana siigaltee jenosaayidii TPLF kaleessa dalayde san akka waan TPLF kophaasii dalaydeetti hafarsuun hin barbaachisu isin ammaas warri arraan tana biltsiganna jee eenyummaa oromoo gurguree biyya san amaaraaf dhaalchisuuf warri halkanii guyyaa abiyyoo dalagaa jiru eenyu isin warra kaleessa siigaltee harki dhiigaa sani warra oromoo fixaa ture sani warra oromoo hissaa ture sani warra siigaltee gooftaan keenya Tigree jee akkasitti Tigree yaammachaa ture sani olaantummaa TPLF tursiisuudhaaf dhiiga ilmaan oromoo aadaa gadinneen ilmaan oromoo aadaa siigaltee mana hidhaa keessatti laamsheessine ilmaan oromoo kan qabeenya qabu abbootii oromoo aadaa miskiinoomsine ilmaan oromoo ka sammuu qabu aadaa biyyaa hin baafne eenyu ka godhe TPLF godhe kan isinii godhe OPDO godhe isinii godhe warra harka dhiigaa warra oromoo kala ajjeessaa tureetu arraan tana taa'ee biltsiginna badhaadhina warra ja'us isin mooraalii siigaltee hamilee isin waraana bilisummaa oromoo itti homattaniin qabdan jechuudha hamileen qabdan dandeettiin qabdan akka kaleessa isin bitamtanii ergamaa taatanii TPLF ergamtanii isin jaaranii isin bobbaasan sanii miti woboon arra kanaaf akkasitti hubadha